xoosin fiisis fudhatee haadee ani bilbilina ni qabu ani siin kaardiin qabu nama dawwalachuu danda'u intarneetnaas bilbilli kun intarneetii na fudhachuu dide. Waatuu taate kan ta'in dhiisiiti. Kanaaf abshir keessatti hin dhagahamin. Addabaabaayii na dhaabanii bar addabaabaayii laa dhiisi dubbatin isaan si haa dhaabani laal ganni dhiisi gabbir namni ruuhii waliif kenna hiriyyaan la hin dubbatin ganni laa ni araaramtu dubbatin ni araaramtu dhiisi ni darba wanti hin dabarren jiru abshir wallahi sitti hin dhagahamini bakka barbaadde si waliin jira kalee Oromoo wajji dhaabbachaa turte nuti immoo akka Oromootitti akka intala Oromoo takkaatti wallahi si bira dhaabbanna abshir maamaateena si jaalanna si kabayna dammo waan barbaadeen wallahi haga humni keenya danda'uun si bira jirra sitti dhagahamin wallahi biyya Dubaay kana keessa abbaa garjabaatee fi abbaa obsa qabutu iyyuu dabarsa dhugaa rabbii jechuudha. Waan beekame namni hunduu akkuma koonatti fakkaatani maattan beekane biyya haaroo nama haaroo miti ani laalee sitti maqaa Ummatu TikTokii kun iyyuu amma ganni qoyme. Ummati TikTokii kun ganni yoo jaalattan amma laa ishiin keessummaadha. Sappoorti godha. Godhuu baay'isuun hin barbaachisu amma sappoorti godha. Ishiin keessummaadha waan ishii barbaachisu godhaafi. Abshir wallahi lazim lasaa yaaloone qabisi baxaaxas warabbal kaabaa abshir wallahi ganni waa hundaanuu si bira jirra. Kanaaf ani waa takka siidhaama akka obboleettii tiyyaatti akka intala biyya kiyyaatti waa takka siidhaama haga feete wayoo si huraannan abbaa fedhallee yoo ta'e qormaanni ganaa itti fufuus danda'a si galaami ganaa itti fufuus danda'a garuu yoo maal waraannamtaa miilaal onnee keetiin albeesitti kaahan miidiyaa kanarratti gadi baatee hin boo'in hin dubbatin abbaan fedhe miidiyaa irratti si haa baasu qulqullina keetiif keessa kenni beekta waan ta'eef abshir sitti hin dhagahamini fuulduraaf immoo iddoo guddaatti si eegna miidiyaa irratti baatee bobbootte maaliif bootta maal taatee bootta hundinuu baqataadha kanaaf jabaadhu jabduu teennaa si jaalannaa si kabayinaa abshir inshaallah sitti hin dhagahamin. Hayyee rakkoo miti naaf haarawaa miti xiqqooshii namni isin abdattan namni isin makataa godhattanii namni isin abdiitti horattanii na bukkee jira namni kun naaf jira jettanii isa abdattanii ani haadha koo eeggan ijaa argee hoggaa jaa haadhati yoo dojaa hin argin jireenya mo'achuuf tulluu qaari'ee itti dhufee naaf laatti naaf obaastedhee ishii bira dhaqee birrii diraama 2,000 miti namni lubbuu namaa ruuhii namaa waliif kenna bara isinii galee. Ani bilbila sanii si nagarre oduma ta'e uyyuu nagarreen bade xoosi nama dhiisi wanni hunda isaa dhiisi dhugaa rabbi ani siin jedhamti nama namni lubbuun namaa baatu ruuhiin nama amma kaleessa sammuun kiyyeena tuqamee gizeen akkasi beesan odoo haadhati jalaa makiinaa san jala bu'ee cillim jedhee eessa na fiddaatiti keessumaa na fiddu namni maallaqa hamma tanaatiif jedhee addabaabaayii ol baasee dhanaanuu erga dhufe ishii abdadhee san ishii dhanuu achi tulluu san qaaree dhufe makataa ishii godhee dhufe. Kanaaf jettee ganaa addabaabaayii wal baasnee jettee iyyitee akka waan guddaan harkaa badee akka waan balaan tokko gadi bu'ee balaadhaa odoo balumtuu gadi bu'ee na kaffanti barshiin natti uffisti bar odoo qullaa dhaabbadhee natti uffisti si galee kafara naaf taate barsilaa. Biyya sirraa dubbanne sirraa lolle kan darbe darbeera ganni kan darbe darbeera kan darbe dhufuudha. Ani deemu wadama hin deeman dalagaa tiyya argannaani gaarii duruu baree carraan kiyyaa ulfaatadha hireedha beektanii hireen namaa suni ganni akka namaa nyaata waan ta'eef dalagaa tiyya jammarannaa ammaa salaamaa asiin hin dhufanii adabadheen hojii tiyya hojjetadha waan biyyaa ba'eef mataa tiyya gadi qabadhe. Ganni ko waa haasa'u xiqqoo carraa naa kenni. Ifama wal gaafattanii ilma namaatiif dogongorri ni jira. Gahee bakka kalee ajandaa godhanne dhiisi bakka xumurame. Ganni ko. Biree haasoe. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii? Ganni. Biree lubbuu. Akkam jirta nagaa keedha? Nagaa keeti buchuun. Jira dhoko amma waan biraa haasaa asirratti waan biraa mari'adhaa dhimma faayilii kana cufaatii keessaa naasofna sii galee. Sibiilin dandoofne hin jiru namni dogongorre hin jiru addunyaa kanarratti sii galee namni hundi emotional ta'e dogongora so what
Kanaaf jennaani sittan haasa'a keessan gama meseenjeriitiin hin haasofna. Ishee haadhoo ko'aati immoo obsa qabeettudha. Wal jaalattu namni wal jaalatu wal lola any time sii galee. Yaa dirqamadha. Immoo rakkoo furuudha. Kanaaf marqarra keenya biddeen unkaan naalaatanii jiran kaleessas nyaadhe biddeen. Biddeenaa miti boo marqaa manatti marqannaa shuu. Dhagammaadhaati marqaa nyaanne kaleessas biddeen nyaadheera barnaati shiroo haajaa ba'ee jira kalaas. Iji siroorraa maal goonaati marqaa marqanna bakka ishee dafee tanan amma laale gadaa hojjechaa kan jira gadaa namitti nyaachiseeni itti meen jira hiriyaanti oftee jirti Jordaan irraa jennaan booda hojii xumurii deemi jettee jirti. Kalaas bakka kootu seega. Eshi bakka inni wud fataa jedha Oromoo taaptaaf godha muitiin qabadha abbaan dabaree taasaa. Ganni waa siin jedhu tokko argitee daabboo jettee haati garaa siin jedha akkama waltan nagaa waltanii ijoollee keenya. Garaa kanaafuu biyyaa ba'e habiibti garaa kanatu gara na balleesse garamni garaa qabu gara hin qabu biyyee haa nyaattu garaan ture. Abshir maamaatiyyaa bareedduu dhugaa rabbii hedduu. Silkii diraama kuma laman caalleef saree nu godhani. Abshir maama maasitti fakkaatee dhiisi waa hundaayyuu hin haasa'ini maaliif jennaan hiriyyaadha waan feete hiriyyaa jechuun kafana. Dhugaa rabbi asirra bahuu keessan hedduu tokko qalbii na cabse homaa miti ati silkii san nuuf caalta isin illee dogoggorteeti malee isillee nama jaalatamtuu fi kabajamtuudha ilmi namaa dogoggoraadha waa tokko sii hima gannii koo ati keessi kee miskiina garaa laafta haala biyya kanaallee afaan kee qabadhuuti laa kan gaarii godhes kan hamaa godhes garama kee keessatti qabadhu ani isin lamaan ija tokkoon laala addaan isin hin baasu. Ilmi namaa dogoggoraadha hin araaramtu abshir nama dibbee sii rukutullee hin laaliini lachuu obboleettii keetii hiriyyaa keetii ani waan akkasii dhaamuu barbaada kana gabaasuu miti kan dhufe hiriyyaan wallala obboleewwan lamiinuu wallola rakkoo miti abshir ni darba wanti dabarre hin jiru garuu jiruu biyya ormaa kanarratti qormaanni hedduudha keessattuu biyya Dubaay kana. Abbaa jabaatee fi abbaa obsa qabaatee fi abbaa garaa jabaateetiyyuu waa hunda maqaa jalaallee baha. Namni fayyaalummaa ofiitii fi garaa ofiitiif namatti riiqatee waan barbaade ta'uu danda'a. Keessi kee garuu qulqulluudha. Maaliif waan kana dhaabiitii haga rabbi si dandeessiseen kan dhufteefillee kan biyya baateefis kaayyoo fi dalagaadhaa fi waan dhageessallee waan argitellee miidiyaa kanatti hin baasinii gaafa miidiyaa kanatti baastutu jira. Garaan udaan baachuun dadhabin dubbii baachuun dadhabuu bareedduu koo dhugaa rabbii gannii koo hedduu tokkoon si jaalladha. Akkasuma ishiillee ni jaalladha. Isin lamaan addaan hin baasu. Keessaafuu nama rartaati maaliifi